Hashamaar kafunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Uummata Oromoo Shaggar Ba'aa Ona Fantaallee irratti waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraanni Faannoo wal ta'uun lola bananii jiraachuun gabaafame. Biyya nageenyi ishee waggootaaf dhabamee jiru Itoophiyaa keessatti daranuu qaala'insi jireenyaa madda yaaddoo uummataa ta'ee jira. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa mana raarsaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhaban. Lixa Oromiyaatti waraanni PP ajjeechaaf saamicha uummatarraan gahu jabeessee itti fufee jira. Mootummoota gamtooman jalatti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR kaaba Itoophiyaa qofaatti kanneen qeerraa buqqaan gargaaruuf doolaara miliyoona 200 fi doolaara miliyoona 5 gaafatee jira. Raashiyaan qubeezaa akka mallattoo waraanaatti dhimma itti ba'aa jiraachuun gabaafame. Daawwattoota keenyaa gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti mo'an mooneet badhaasaati. Uummata Oromoo Shaggar Ba'aa Ona Fantaallee irratti waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraanni Faannoo wal ta'uun lola bananii jiraachuun gabaafame. Waraanni naannoo Amaaraa maqaa Faannoo jedhuuf milishaa jedhuun mootummaa Itoophiyaan ijaaraman waraana mootummaa Itoophiyaa waliin qindaa'anii lola guddaa uummata Oromoo Shaggar Ba'aa Fantaallee keessa jiraatan irratti bananii jiraachuun himame. Waraanni naannoo Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun of waaman naannicha bakkoota hedduutti leenjifamaa akka jiran kan himamu. Leenjifamanii erga ba'anis lola Oromiyaa irratti gaggeessuuf daangaa ce'anii gara Oromootti sochii taasisuu akkuma itti fufanitti jiraachuun gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa akka waan humnoota Faannoo waliin hariiroo hin qabnetti miidiyaarraan dubbata. Daandii saaqee fi akkasumas meeshaa waraanaa hidhachiisuudhaan uummata Oromoo irratti lola guddaa bansiisaa akka jiru gabaasni bahu ifa taasisa. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuurraan kan ka'e lola waraanaa taasisaa jiran injifachuu dadhabuudhaan waraanni mootummaa lolicha injifachuuf maqaa gargaarsa waraanaan naannoo Amaaraarraa waraana Faannoo gara Oromiyaatti bobbaasaa akka jirutu himame. Waraanni Faannoo kunneenis wayitaa lolaaf gara Oromiyaatti bobbaafamanitti namoota nagaa uummata Oromoo qeerraa buqqaasuu manaaf namasaa walitti gubuun araddaa mancaasuu irratti wayitaa bobba'anitti maqaa shanii of keessaa baasuu waan diddaniif isin gargaaruu didne jedhuun deebii gara jabinaa uummata Oromoon kan kennu mootummaan Itoophiyaa ammallee dabalataan Oromoo Fantaallee irratti lola bansiisee akka jiru gabaasichi addeessa. Waraanni Faannoo kunneen Oromiyaa lixaa Wallagga Ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata Oromoo 100,000 lakkaa'aman qeerraa yoo buqqaasan Shaggar lixaa keessattis aanaalee hedduu keessaa uummata buqqaasuun isaanii ni gabaafama. Wayitaa ammaa ammoo Oromoo Karrayyuu irratti lolli waraana Faannoof waraana raayyaa ittisa biyyaan bifa addaan banamee jiraachuusaa gabaasni keelloo miidiyaan har'a argate ifa taasisa. Uummanni Oromoo Karrayyuu duudhaa fi seenaa abboota keenyaa ganamaa sirna gadaan hangaarraa kan wal gaggeessaa jiru yoo ta'u waraana qeesaa weeraruu dhiisee akkaataatti ofirraa deebisuu danda'u ofiifuu tolchee uummata beekuudha. Uummata kana cabsuun akka uummata Oromoo maraa jilbeenfachiisuutti kan fudhatan qondaalonni mootummaa Itoophiyaa gara jabummaa hamaadhaan abbootii gadaa gaggeessitoota uummata Oromoo Karrayyuu bakka tokkotti namoota 16 ta'an ajjeesuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Ammas taanaan lolli guddaan uummata Oromoo kanatti baname ammallee itti fufee jiraachuusaa gabaasni argannu kun ni addeessa. Biyya nageenyi ishee waggootaaf dhabamee jiru Itoophiyaa keessatti daranuu qaala'insi jireenyaa madda yaaddoo uummataa ta'ee jira. Itoophiyaa keessatti waraanni walitti fufiinsaan adeemsifamaa jiru hiika dhabuuf gara nagaatti dhufuun dhabamuu irratti dabalataan qaala'insi jireenyaa madda yaaddoo ta'ee jira. Biyyattii keessatti akka uummanni hin qotanne uummanni qotate ammoo akka hin sassaabbanne taasifamuun haalli diinagdee uummata Itoophiyaa daran akka kufuuf ulaa saaqee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa madda humna diinagdee biyyattii kan ta'e Oromiyaa irratti fuulleeffatee waggoota 4 ol walitti fufiinsaan lola uummata irratti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u irra deddeebiin gabaafamaa kan tureen humnoonni waraana mootummaa Itoophiyaa qonnaan bultoota Oromoo fi ilmaan isaanii ajjeesuu, qeerraa buqqaasuu, mana irratti gubuuf qabeenyaa isaan qabanis abiddaan mancaasuu taatee waggaa 4 qabee raawwataa jirudha. Lolli waggaa 4 dura eegale amma goola uummata Itoophiyaa hundaa kan seene kunis namoonni kaleessa midhaan nyaataaf midhaan zayitaa bitaa fi oomishaan ajjeefamaa kan jiraniif qeerraa godaansifamaa waan jiraniif biyyattii keessatti gabaan zayitii akka eegameen beekneen dabaluun hawaasa biyyattii hundaa rifaasisee jira. Haalli daballii zayitaa tibbana badii qondaalonni mootummaa Itoophiyaa dalagan irraa kan maddu yoo ta'u sababoota ijoon dabaluu gabaa zayitii siyaasaa fi dhimma itti ba'amuu kan yaadame akka ta'etti simama.
dhugaan jiru garuu midhaan zayitaa hedduun lixa Oromiyaarraa fe'amaa kan ture bara kana immoo qaamoleen mootummaa Itoophiyaa waggoota 2 oliif Wallagga lixaaf Qeellam Wallaggaa keessatti midhaan jilbaa oliin dabarre akka hin qotamne jechuun ugguruu akkasumas qonnaan bulaan hojii isaa akka sirnaan hin gaggeeffanneef maqaa shanee jedhu uummata Oromootti maxxansuun hojiirraa danquun bal'inaan adeemaa kan turedha. Qaamoleen wayitaa uummanni Oromoo lixaaf kibbatti weerara waraanaa biltsiginnaa jala gale callisaniif kanneen uummanni Oromoo waraanamuu isaatti kolfaa turan har'a dabaluu zayitaa wayitaa arganitti rakkinichi mana isaaniis akka seen hubachuu kan hin oolle miidiyaa hawaasaatiin hedduu walii qooduun ijoo dubbii taasisanii jiru. Ammas taanaan haalli biyyattii keessaa gara tasgabbiitti kan hin deemne taanaan daranuu beelaaf gadadoon Itoophiyaa keessatti babal'achuuf akka deemu haalonni agarsiisan mul'ataa jiru. Zayitiin torbee tokko dura qarshii 600 bitamaa ture wayitaa ammaa gara qarshii 1200 galuunsaa waan akeeku akka qabu namoonni haalicha hordofan dubbachaatti jiru. Yeroo ammaa waraanni Golee Oromiyaa maraa keessatti qindaa'ina humnoota Amaaraa waraana PPtiin adeemaa kan jiru. Hawaasni hojii isaa sirnaan akka hin dalaganne qe'eerraa buqqee daandiitti akka taasifamaa jiraachuusaa bakka hundaa gabaafamaa kan jiru. Nageenyi hanga hin jiraannetti qaleensi jireenyaa dabaluun ala kan to'atamuu hin dandeenye ta'us ogeeyyiin diinagdee himaa jiru. Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa mana raarsaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhaban. Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa mana hidhaa keessatti dhibee turuun akka malee hubamaa jiraachuu gabaasni ba'ee taasisaa damee sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo hojjetaa kan ture Obbo Battee Urgeessaa namoota hidhaman gaafachuuf gara magaalaa Buraayyuu deemanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 11 ji'a 7ffaa bara 2013 konkolaachisaa isaanii waliin to'ataman erga qabamee hidhames dhimma isaanii manni murtii ilaaluudhaan mirga wabiin akka ba'amuuf eeyyamamee ture. Haa ta'u malee humnoonni poolisii gallakkisuu diduudhaan mana raarsaatti akka rakkatu taasisanii jiru. Mana hidhaa Buraayyuutti dhibeensaa cimaa ta'uu ogeessonni fayyaa himuudhaan akka ciise yaalamu gaafatanii turanis humnoonni waraana poolisii yaalas akka hin arganne gochuutiin daranuu akka dhibeensaa dabalu taasisaniiru jedhame. Obbo Battee Urgeessaa wayitaa ammaa mana hidhaatti dhibee turuu cinaatti nyaata lagachuurraan dhukkubni elektiroolaayitiin qaama isaa keessaa irrachuu maatiif abukaatoon isaanii eeruu dhibeen qondaalaa baa'oo Obbo Battee akka biyya alaa deemee yaalamuu isa barbaachisullee kan himame. Wayitaa ammaa Buraayyuutti hidhamee kan jiru Batteen yaala biyya alaa dhorkatamus bakkuma jiruttillee ciisee akka yaalamne taasisuudhaan dararaa ulfaataarraan gahaa jiraachuu gabaasni ba'aa jiru ifoomseera. Wayitaa ammaa qondaalonni abaa'oo hedduun mana hidhaatti dararamaa kan jiran yennaa ta'u qaamoleen mootummaa Itoophiyaa seeraan ala namoota siyaasaa hidhee dararaa jiraachuu abaa'oon ibsa yeroo adda addaatti baasuun ifoomseera. Hooggantoonni abaa'oo qabiinsaa fi adeemsa haqaa karaa lagannaa nyaataa mormaa jiran Obbo Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa yoo ta'an qabiinsi mana hidhaatti taasifamaa fi jiru daran kan nama yaaddeessu ta'uun gabaafameera. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa xiyyeeffannoo addaan hoogganoota abaa'oo qabanii kan hidhan yoo ta'u gubbaa hanga gajjallaatti gaggeessitoonni dhaabichaa kumootaan lakkaa'aman mana raarsaa Itoophiyaa keessatti dararaa argaa akka jiran gabaafama. Uummanni Oromoo hidhamtoonni siyaasaa isaa akka hiikaman gaafachuu akkuma itti fufeetti jira. Lixa Oromiyaatti waraanni PP ajjechaaf saamicha uummatarraan gahu jabeessee itti fufee jira. Haruma guyyaa irraa jechuudha. Waraanni humnatti ginnaa gara magaalaa Jaljiiraa gadi bobba'ee ganda Boolloo bakka jedhamu godina Wallaggaa ganda Boolloo bakka jedhamu gammachuu taasifamee nama jedhamu namoota baay'ee turu kaasaa turanii nama hojjetatee ijoollee qabu fayyaadhuma abbaa nagaa beekumatti dhufee rasaataan rukutee ajjeesee jechuudha. Sa'aatii 6 irrattidha kan inni ajjeese. Kun immoo gocha tokkollee nama hojii isaa hojjetatee jiruudha. Qonnaan bulaadha gammachuun namni jedhamu kun ijoollee illee hin qabaa gammachuun kun ijoollee nama qabaa jechuudha. Maal badiin kee jedhaniitu kan ajjechaa sadarkaa ajjechaa kanarra gahan? Wanta tokko yoo akkuma ittiin dhukaasu dhukaasaa hamaa dhukaasaa turan. Uummatuma irratti moo? Yoo bireenii meeshaa jedhamu sanatti dhukaasaa turan bireenii sagalee guddaadha. Sagalee dhagahamaa ture. Bosonumatti qabanii mootummaa dhukaasanii qonnaan bulaadha naannoo sanaa mana qabaa. Ichuma irratti qabanii irratti dhufaasan jechuudha. Asaasaa isa booddee ajjeesanii gammachuu taasisaa jiraman har'uma guyyaarra. Tole kan isaan amma akkas gochaa jiran lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeessaa jiru moo uummatuma shororkeessuu fituu taatee kana raawwatan?
Waan kun qeerroo deeggartuu naannoon suni abaa'uu fi hidhatuma tokko qabdu jireenyuma akkuma ittiin hawaasuma irratti baname dhukaasisuun hawaasa irratti malee qaama akkasii wanti jiru uummatuma irratti bananii inni kaan caccabee namoota baay'eedha kan fiiganii bahan ta'a namoota hedduudha keessaa kan fiiganii jala adeemee bahan jechuun ijoollee akkasuma ittiin bakkaanii jaartiin jira jirti dhukaasa hamaa irratti bananii bakkaanii uummanni baay'ee naannoo sanaaf ture keessaa dhukaasuma akkuma ittiin dhukaasu dhukaasa guddaa ture bakka wantuma waraanni walitti banee zitti fakkaata malee wanta uummata irratti dhukee uummata keessaa ajjeesu fakkaatu gaafa dhukaasa sana illee namoonni illee naannoo sana turre dhukaasa sana tagaa turre. Kanaaf mee uummanni yeroo ammaa kana qeessaa gallakkisee baqataa jira moo haala akkamii keessatti argamu? Uummanni naannoo sana jiran namni tokko naannoo sana jiruun namoota nama leessaa fi afurtuu akka isaantu fuudhanii galanii amma gara manaatti fuudhanii galanii jiramu. Reeffa kana gara manaatti fudhatee galee jira amma maatiin kanaachi naannoo sana namoonni jiran kan baranii jirani. Bakkaan isa gaafa sagalee dhukaasa egaa uummanni hundumtuu bakka katee jiran ganda sana gaddisee jira amma ganda bishaan ijoollee bakka jiran isa. Tole mee wanti biraan waan taateen achitti raawwataa jiru kan biraan jira? Kan biraas immoo ammatti illee kan biraan jiru saafichi illee numa jira girmaa waashumaa kan jedhamu buna jira galanii manuma kaadii namoota biraatu namoota qabsoo keessa jirantu mana kee buna kaadii jedhanii fayyuma abbaan agaa buna kan taa'anii fuudhanii dhimma dhaqaniidhanii buna keessaa 29 fe'atan kan saammu buna keessaa 29 fe'atanii ture girmaa bultii kana mana kaadii taatee akkasitti jira aanaa kan jirraa. Rakkoona kanatu mul'achaa jira amma yeroo kanatti bakkaan haalli aanaa ganjii keessa jiru baay'ee hamaadha bakka uummanni bakkaan uummatuma baay'ee gareedha wanti uummatuma kan uummataan boris walgahii jedhu isaan walgahiidhuma bakkaan uummata cannaqaa jiru milishaa nama 50 gandarraa filatu bakka rakkoo hamtu keessa jira amma uummanni. Mootummoota gamtooman jalatti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR kaaba Itoophiyaa qofaatti kanneen qeerraa buqqaan gargaaruuf doolaara miliyoona 200 fi doolaara miliyoona 5 gaafatee jira. Lola kaaba Itoophiyaatti mudateen lammiileen miiliyoonotaan lakkaa'aman deeggarsi namoomaa barbaachisuu fi dhaabbanni gargaarsa namoomaa UNHCR doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 5 gaafachuunsaa gabaafame. Kaaba Itoophiyaatti jaarmiyaan baqattootaa UNHCR akka jedhetti lammiileen Tigraay 440 ol deeggarsa nyaataa akka barbaadan ibse. Tigraay keessatti namoonni miliyoona 6 ta'an beela'uu fi kanneen 400 ta'an ammoo qarqara beelaarra akka jiran hime. Waraana gaggeeffamaa jiruun qe'ee isaanii fi biyya isaanii Itoophiyaa keessatti qe'eerraa buqqa'uu kan himu lola kaaba Itoophiyaa didumaan bal'ataa deemeen naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaanis Affaarii fi Amaara keessa uummanni miiliyoonotaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamaniiru. Oromiyaa keessatti ammoo lolli dhaabbataan waggaa 4 ol walitti fufiinsaan deemaa kan jiru lammiilee hedduu beelaaf saaxileera. Kana cinaatti gaaga'ama hongeef dhabamuu roobarraa kan keessa Oromiyaa harki hedduun beelaan hubamuu irratti argamu. Gabaasni miidiyaalee fi dhaabbilee mirga namoomaa akka akeekutti uummanni Itoophiyaa miliyoona 40tti siqan beela hamaa keessa akka jiran eerameera. Kunis naannoo Oromiyaa miliyoona 9, Amaara keessaa namoonni miliyoona 11, Tuqaalama naannoo Tigraay miliyoona 6, Somaalee miliyoona 5.5, Affaar miliyoona 1 Tuqaalama kan beelaan yoo ta'u, walumaa galatti Itoophiyaa keessaa namoonni miliyoona 42.8 ol ta'an beela hamaaf saaxilamuun deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan gabaafama. Haala kana keessatti mootummaan Itoophiyaa ammallee miidiyaa qabuun dhimmoota badhaadhummaa fi akka waan biyyi guddinarra jirtutti ibsuu itti fufee jira. Waraanni Itoophiyaa keessaa eegaluu isaan ala yoom akka golabamu hanga ammaa hibbootee kan jiru kan gama kaaba Itoophiyaa ammallee cimee itti fuusaatu gabaafama. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti balaa qondaalonni mootummaa Itoophiyaa uummatarraan ga'uuf aggaaman qolachuuf lolli uummata bal'aa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamu ammallee hin dhaabbatiin kan jiru. Lola gaggeeffamaa jiruun lammiileen hedduun qe'eerraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun isaanii gabaasni dhaabbilee gargaarsa baqattootaa fi mirga namoomaa ifoomsaa jiran. Raashiyaan qubeezaa akka mallattoo waraanaatti dhimma itti ba'aa jiraachuun gabaafame.
weerara Ukraine irratti banteen torban tokko lakkoofsisaa kan jirtu Raashiyaan qubee Z akka mallattoo waraanaatti itti fayyadamaa jiraachuun ishee ijoo miidiyaalee addunyaa ta'aa jira. Mallattoo kan akka filattuufis sababaa kan ta'e qubeewwan jiran keessaa Z'n akka salphaatti qabachuun akka danda'amuuf mallattoo jabinaas kan agarsiisu ta'uu isaatu akeekame. Kanaanis loltoonni Raashiyaaf meeshaalee waraana ishee qubee Z kanatti bakkoota adda addaatti itti fayyadamaa kan jiran lammiileen Raashiyaa weerara Ukraine tumsaa jiranis qubee Z fayyadamuun deeggarsa Raashiyaaf qaban agarsiisuu itti fufaniiru. Deeggartoonni Raashiyaa akkaataa fi haala isaanii faanjaayetti dhimma ba'uudhaan qubee Z bocuuf agarsiisuu itti fufan. Dorgommii jimnaastikii Kaataar keessatti adeemsifamaa jiru irratti lammii Raashiyaa Ivan Kuliak jedhamtu mallattoo deeggarsa waraana Raashiyaa qubee Z morkataasaa lammii Ukraine biratti agarsiisuun isaa haalaan miidiyaaleen wal harkaa fudhanii gabaasaa jiran. Kanaanis Federeeshiniin Jimnaastikii Addunyaa himata banuuf akka jiru gabaafameera. Deeggartoota Raashiyaa fi haala salphaa ta'een bira dhaabbachuu isaanii mirkaneessuuf mallattoo Z'tti dhimma ba'uun akka isaanii faanjaa'ee jiru kan dubbatamu. Cabbii irraallee qubee Z bocuudhaan Raashiyaa deeggaruu hanga agarsiisanitti lammiileen biyyattii deemaa jiru. Mallattoon kun yeroo duraaf kan mul'ate wayitaa Ukraine weeraramteetti konkolaataawwan waraana Raashiyaa wal tarree galanii yaa'an duuba isaanii irratti qubeen Z kun haalaan argamee ture. Qubeen Z konkolaataa bifa gara magariisaatti dhiyaatu irraa mul'atu kun bifa adiin kan katabame ta'ee lakkoofsa lamas kan fakkaatu ture. Wayitaa konkolaattonni waraana Raashiyaa mallattoo Z gurguddisanii fayyadamanii imalaa turan kanatti dhimmicha hawaasa addunyaa maraaf akka ibbootti ilaalama haa turu malee erga dorgomaan jimnaastikii lammii Raashiyaa kun mallattoo kana fayyadameen booda mallattoo waraana Raashiyaa ta'uun qubee Z haalaan ifoomee jira. Raashiyaan waraana Ukraine irratti banteen ammallee akkuma tufteetti jiraachuu kan gabaafamu erga waraanni Raashiyaa eegalees gatiin gaazii akkana dabaluunsaas gabaafamaa jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu nuyi ammaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii.